Egaa bara 2016 kaasee wantoota namatti hin tolle jechuudha. Wantoota amala nama cabsu daa'ima keenya irratti kan ta'aa jiru jechuudha. Kan akka kanaa immoo gara jabummaa dhugaa dubbachuuf gara jabummaa akkasiin agarre jechuudha. Namni ofii dahee daa'ima isaa yookaan dhala isaa akkas godhu baay'ee ulfaataadha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee jechuudha. Wanta hamlee namaa cabsu jechuudha. Kun wanta addunyaa kanarratti hin taanedha. Wanta addunyaa kanarratti hin jirredha jechuudha. Inni kun maaliif namni ofii dahee daa'ima ofii akkana godha jechuun baay'ee ulfaata jechuudha. Dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaaf. Tole nagaa kollee hin daganne. Ashama harka fuune akkam jirtu hordoftoota siifan gindootuu bakka jirtanitti nagaa faraadu waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jechaa warri chaanaalii kanaaf haaraa taatan like subscribe gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha. Warri maamila kootii immoo akkuma kaleessa na jajjabeessaa turtan har'allee laayik gochuudhaan koomentii barreessuudhaan na jajjabeessaa jajjabinni keessan itti haa fufu isiniin jechuun jaalladha. Tole egaa har'a immoo viidiyoo biraatiin walitti deebineetiin jirra gidduu kana badeen jira jechuudha. Xiqqoo haala hojiitu ulfaate mana barumsaarraa deebi'as jiru waan ta'eef kanaafuu amalee hamma dhuma sagantaa kootti na waliin turaa isiniin jedha. Egaa wantoota gidduu kana ta'aa jiru wantoota miidiyaa kanarra adeemaa jiru wanta argaa jirtanidha jechuudha. Ani illee isarratti yaada tokko qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa dhugaa dubbachuudhaa fi biyyi jedheef osoo hin taane isa dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Bara 2016 kaasee daa'imman keenya irratti wantoota gurguddaatu ta'aa jira jechuudha. Wanta gurguddaa wantoota amala namaa cabsu jechuudha. Keessattuu daa'ima waggaa 10 gadi jechuudha. Gariin isaanii gudeeddaa addaatiin lubbuun isaanii dhabamee jira. Gariin isaanii garaa jabummaa haadharraan kan ka'e dahamanii bineensaaf laatamaa jiru. Gariin isaanii bishaanitti darbatamaa jiru. Daa'imman keenya walumaa galatti waggaa 10 gadi jechuudha. Cunqursaa fi hacuuccaa guddaatu daa'imman keenya irra jira jechuudha. Kanaaf maal isin jechuu barbaade seetanii haala amma dhugaa waaqayyoo jiraataa dubbachuudhaaf jechuudha. Namni dahee dhalasaa akkas godha jedhamee hin yaadamu yoomiyyuu taanaan jechuudha. Garuu baay'ee ulfaata. Baay'ee ulfaata. Seexanni kun gaafa namatti fayyadamte jechuudha. Dhugaa waaqayyoo wanta nama hojjisiiftu hin beektu sirma dubbachuuf jechuudha. Wanta nama hojjisiiftu hin beektu seexanni kun jechuudha. Maaliif yoo jettanii amma hewaanii fi addaan hewaaniitu addaamiin dogongorsee hewaantu addaamiin dogongorseetu firee mukaa sun nyaachiseenii jechuudha. Sababii kanaaf biyya lafaa kanatti abaarsillee kan dhufe jechuudha. Maaliif akkas jettee yoo jettanii seexanni jireenya kee keessatti seexanni karaa dubartii sitti dhufte taanaan dhugaa waaqa baay'ee ulfaataadha jechuudha. Baay'ee ulfaataadha jechuudha. Dhiironni keenya baay'ee isaanii gara laafummaa qabu sirriidha qabu. Garuu seexanni karaa dubartii sitti fayyadamtee taanaan hamtuudha baay'ee hamtuudha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee jechuudha. Wanta saatii sun murteessitu illee hin beektu jechuudha. Nama maal isin jechuu barbaadeseeti akkuma gartanii mucaa kana fi micaan kunii fi micaawwan kunii maalidha? Maqaa ishee immoo jedhamti mucaa ittiin kun jechuudha. Maqaan saalaa nagaruu maal isin godha? Daa'ima wal jaalatanii jarri kun lama wal jaalatanii gaafa wal jaalatanii akkuma nama tokko inni haadha manaa qabaa abbaa daa'imaati jechuudha. Ishiin garuu dubaradha. Wal jaalatanii gaafa wal jaalatan jaalala keessa gawwaa baay'eetu jira waan ta'eef jaalala keessatti daa'imni kun garaa isheetti uumame. Gaafa daa'imni kun garaa isheetti uumamu hin deesse mucaan kun dhiiratu dhalatee jechuudha. Asirratti maal dubbachuun barbaade seetan dhugaa waaqayyoo dubbachuudhaaf dursa gaafa namicha kana jaallattee osoo qoricha fayyadamtee raatte maal ta'a? Akkasuma ture garuu egaa gaafa isaan wal jaalatanii daa'imni kun uumamtee daa'imni kun dhalate daa'imni kun dhiiradha kan dhalate. Gaafa inni dhalatu maal jetteeni namichaan seetanii garaa jabummaa haadha. Garaa jabummaa haadha. Yaa Kiristoos yaa sabara kana nutti fiddee ataraara nutti agarsiisi dhugaa waaqayyoo wanta baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Maal jettiin abbaa manaa ishii suni daa'ima kana haati manaa kee yoo dhageessee gaa'ila keetu hiikama. Anillee boru gaa'ila godhachuu hin danda'u. Anaafillee boruuf kootiif rakkoodha. Siifillee akkasuma gaa'ila kee irratti rakkoo guddaa qaba. Sababii kanaatiif iyyuu
daa'ima kana ajjeesii jetteen. Maaloo dhugaa dubbachuuf waan nama gaddisiisu jechuudha. Daa'ima kana ajjeesii jetteen. Ajjeesii kayitu morma isaa irraa kutee akka ashaaraa sirriitti mul'anneef ajjeesii kayitu morma isaa irraa kutee akka ashaaraa sirriitti mul'anneef cakkatti darbadhu jetteen ajajjeka. Keessaan jaallattee miti. Gaafa kana inni akkanuma godheetu mucaa ajjeeseetu fuudhee daa'imicha cakkatti darbate jechuudha. Gaafa kana warri naannoo cakka keessatti argan. Gaafa arganii wayyoo biswa. Haasawuun isaa baay'ee nama jibbisiisa. Dhugaa waaqa jiraata. Gaafa arganii isaan immoo maal godhanii iyyatan jechuudha. Waajjira poolisiitti deemanii gaafa iyyatanii warri waajjira poolisii maal jedhaniini naannoo hunduma baasanii qorannoo gaggeessan. Gaafa naannoo hunduma baasanii qorannoo irratti gaggeessanii qorannoo jalatti lana garuu dhugaan hin qallatte malee hin cittuudha Oromoon. Isinii galamti dhugaan hin qallatte malee hin cittuudha. Ishiin garuu dhugaa dhoksuuf yaaltee turte, yaalii guddaa gootaa turte. Garuu hin ta'u kaa. Daa'ima duudhaadha. Dubbattee dhageessifattu, nyaattee nama quubtu. Kanaaf dhugaan daa'imaa immoo yoomuun iyyata. Waaqayyoollee koo daa'imaaf iddoo guddaa qaba. Daa'imaaf iddoo guddaa qaba. Daa'imni mootummaa waaqayyootti kan galan daa'immoota baay'ee jedha dubbii sagalee waaqayyoo jechuudha. Kanaafuu dhugaan mucaa kanaa hin baheen jechuudha. Jarra ofumaatii wal baasan. Maal jedheen ishiitu ajjeesitu akkas godhii cakkatti darbadhu naan jettee jedheen. Dhageessanii dubbii waaniif addaamsuun ta'e jechuudha. Dubbii waaniif addaamsuun ta'e jechuudha. Gaafa kana jaarlachuu hin qabamanii fuudhanii mana hidhaatiin geessan jechuudha. Mana hidhaatiin geessaniitu gaafa kan isatti hidhaa dhimee muluutti murteessan. Ishiitti immoo waggaa 24 murteessan jechuudha. Dhugaa waaqa. Innaa kun maalirraan kan ka'e gara jabummaarraan kan ka'e inni gaa'ela isaa sun oolchuuf wayin haadha manaa isaa suffaana jiraachuuf jedheetu kana gochuu danda'e. Ta'uun qabu ture. Maal seetan? Gaa'elli yoo walitti bu'iinsi jiraate gaa'elli karaa mataa isaa hiikamuu hin danda'a. Yoo isin jedhu furmaatan argata jechuudha. Dubartiin abbaa barbaadeeyyuu dhiira amma fedhe abbaa manaa nufi hamaa yoo ta'eyyuu namni jaarsa bira darbu hin jiru. Jaarsa biyyaa bira hin darbu. Yoo jaarsa biyyaa bira darbe immoo walii bakka wanta bira hin qabu. Lubbuu nama kanaa, lubbuu daa'ima kanaa akkanatti faraduurraa wayin haati manaa isaasu yookaan ishiin didduu yoo ta'e illee jechuudha. Ishiillee hiikuutu irra gaarii ture. Maaliif yoo jettanii daa'imni dhalatu kun ofirra darbee maatiirra darbee biyyarra darbee addunyaa kanaaf furmaata ta'uu danda'a. Kanaafuu ta'uun qabu ture. Inda'uun haati manaa suni akka interviews irratti ajjeefamuu qabu ture. Ani otoo fidanii poozitiivii yookiin yaada gaariidhaan osoo natti dhufanii raatanii nan guddisaa jettee dubbachaa turte jechuudha. Kanaaf wanta haamlee namaa cabsu jechuudha. Gara jabummaa haadha. Bara kana keessa dhugaa waaqayyoo dubbachuuf baay'ee waan akkasii baqqaa babal'achaa jira. Dhiironnis garaa jabummaa isaan hojjechaa jiran, shamarran keenyis garaa jabummaa isaan hojjechaa jiran nama gaddisiisa jechuudha. Amma shamarran baay'ee tokkosuma viidiyoo kanaan durallee viidiyoo 2 hojjedheen ture. Tokko lagatti gattee tokko immoo karaatti gattee fudhamee guddifame isumallee wayii carraa guddinaa qaban. Shamarran keenya baay'een isaanii garaa jabummaa isa har'aa godhan dhoskuuf jecha waa baay'ee hojjechaa jiru garuu ni dhokatuun. Wanta barbaade osoo ta'e wanti ati gootu gaariis goote hamaa hin mul'ata sirraa. Sirraa beeksisa. Si gala miti. Ilmi namaa waan barbaade osoo hojjete wajjin kee namni yoo si beeku baate iyyuu baay'inni si beekaa sirraa moo mul'ata.
Garuu shamarran keenya gaafa dahanii jireenya isaanii isa gara fuulduraa qajeelchachuuf jecha akkasuma dhugaa waaqa fuuldura kee jireenya hin jiru ati. Suma dhugaa dubbachuuf kan daa'ima akkana gootu kan nama akkana gootu fuuldura kee jireenya hin jiru. Siruma jechuudha waan barbaade osoo ta'e fuuldura kee jireenya hin jiru. Kanaaf waan akkasiirraa of eeggannoo cimaa gochuu qabdu jechuudha. Shamarran keenya yeroo kamuu taanaan tokko dursa gaafa nama jaallattan nama akkamiin jaalladhee jechuun nurra jiraata. Lammaffaan immoo erga itti galee erga waan akkasii immoo ta'a ta'ee mootummaan tolcheera qoricha fayyadamuu qabna. Sadaffaan immoo kanarra darbee hin uumamaa taanaan akka guddisuu qabna. Namni dhalatu sun nama malee bineensa miti. Furmaata siif ta'uu danda'a karaa isaanuu darbuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Kanaaf yaadani har'a qabadhee dhufeessa kana fakkaata. Of eeggannoo cimaa gochuu qabna. Irra darbee mootummaan keenyillee dhimma itti gaafatamtoonni dhimma daa'immanii kanarratti tarkaanfii guddaa nu fudhachuu qabu jechuudha. Bara 2016 kaasee daa'imman keenya baay'ee isaanii waan dararamaa jiraniif kanaafiyyuu tarkaanfii guddaa irratti nu fudhachuu qabdu. Kanaaf viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Turtii gaarii naa qabaadhaa. Shalom.